Akkam jirtu daawwattoota FIB. Kun qophii elelleeti. Qophiin elellee torbanitti al tokko karaa FIB yookaan Finfinnee Integrated Broadcasting jedhaan kan isiniif darbudha. Daawwattoota keenya maqaa yookaan jechi elellee jedhu qooqa naannoo Booranaarraa fudhatame yommuu ta'u, maqaa waliigalaa shamarranii fi dubartootaati. Egaan qophii kana keessatti shamarran beekumsaa fi ogummaa adda addaa qaban kan irraa barattu jennee yaadnu kan irratti isiniif dhiyeessinudha. Keessummaan koo elellee irraa shamarree Dirribee Yohaannis jedhamti. Dirribeen dheerina hojjaa isheedhaan kan beekamtu akkasumas faashin shoo yookaan agarsiisa adda addaa irratti kan beekamtudha. Ishee waliin turtii goonaa nu faana tura. Mee Dirribee hojjaan kee meeqadha? Hojjaan koo meetirii 2 baay'ee gabaabduudha kan sidimu keessa. Ulfaatinni kee meeqa? Ulfaatinni koo akka hojjaa kootii miti 60. Umuriin kee meeqadha? Umurii meeqattidha kan hojjaan kee meetirii 2 ta'e? Egaa amma meetirii 2 keessa jira bara waggaa 20 jechuudha. Bara nama waggaa 21 barreen gaddaa safarameen kan inni waggaa meetirii 2 ta'e ergasiin daballinaan jiranii ta'ee safara isaanii sirrii mini ta'e maal akka ta'e hin barreemmayyuu. Bara darbee safaramteedha kan meetirii 2 goote. Eeyyee baranas gaafan safarameedhu meetirii 2 naan jedha. Innaa meetiriin keessan sirrii minechaan ture iddoo 2 naqee safarame iddoo tokko hin daballe kanuma naan jedhanii iddoo lachuuti akkasaan jennaa itti dhiisee bahee bakka meetirii keessantu sirrii minechaan itti kolfa kanarra dabaluu barbaaddeete naan eeyyee dabaluu barbaada deenitti. Kanarra dabaluu ni barbaadda jechuudhaati. Kennaa waaqayyooti waan ta'eef hamma geesse amma ittiin si ga'e waaqayyo geessee dhaabbatta maaliif an kennaa hojjaa koo kanaaf waan hin boonuu fi baay'ee natti tola. Gaariidha. Dirribeen eessatti dhalatte? Dirribeen akkuma tina gaafatte godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidooloorraa aanaa Sayyoo jedhamtu ganda Maaxaatti dhaladhee guddadhe. Maatii kee keessaa hundumatu dheeroodha moo si qofadha mee kan dheeratu? Maatii koo keessaa dheerinaan baay'ee kan ta'e baay'ee keessaa dheerate anuma gabaaboon jedhaman abbeen koosii harmeen koo gateettii biratti naafu obbolaan koos hundumti isaanii kan na booddee obboleessi na booddee jirus obboleettiin koosii gateettii biratti naafu namni gabaabaan hin jiru siin jechuu barbaade maatii koo keessaa akka zarii kootiitti jechuudha. Naannoon kee maal jechuun naannootti dhalattee guddatte jechuun Dambidooloo keessatti namootni dhedheeroon hin baay'atu. Dambidooloo keessatti shamarran dheertuun jirti kan jedhanii akka kootti hin jirtu. Maaliif baay'ee dheertuu kan taate anuma jiru ijoolleen dhiirri 2-3 tokko kan hin darbee argu malee dheeroo baay'een hin jiran. Baay'ee gaggabaaboodha ijoolleen biyya. Yeroon siin jedhu baay'ee gabaabbataniis immoo lafa biraan ga'anii amma koon geenye malee jechuudha dhedheeroodha jiru. Garuu eessattuu argee hin beeku kan akka koo shamarran damman deeme keessatti. Aga ammaatti hin argine jechuudha. Aga ammaatti argee hin beeku shamarran akka koo dheerattu. Gaariidha. Mee namoonni si arganii gaafa si bira ga'an hojjaa isaanii sitti safaran yookaan si bukkee toof qabanii ilaalan jiru? Maali inni gaaffii maali qaba? Ana minis iyyuu si gaafachuu danda'u ka waa'ee hojjaatii fi gaafan karaarra deemu wayini deemaa dhufanii ijaajjinaan jedhu maalin jedhan tokko tokko ofiin irraanfadhee jechuudha akka isaan natti safaramuuf dhufan. Isa booddee hojjaa keessa safaramuu barbaanneeru nufu baay'ee warri kaan mudhii biratti naafu baqa waan aartiin adda addaa jiru baay'ee hojjaadhaaf eessa jaajjanii makiinaallee oofaatu deemaa jiranii kan ijaajjanii makiinaa marii qabanii tuni ilaa makiinaa nama rukutta afaan jedha. Isa booddee baqaan keessumaa keessaa jechuudha baay'ee kan si dhibu mucaan tokko jira deemaa ma dhufte xinnoodha baay'ee ijoollee mataatee jechuudha kan nama guddaatu hin ta'in baay'ee ijoollee taate dhufte gaafa na ilaaltu baay'ee hojjaan godheeraan maanni akka iyyuu wayii taate maalidha naati maalidha mucaan kun kottuu kana laal maal taate mucaa kennaa ganamaati maal fakkas jettaani mucaa durbaa dheertu akka keen ta'a jedhi malee akkasittiin ilaalin
Inni waan sinaasisu mini kun kennaa ganamaati jedhaniini akkasitiin jira safaramne jedhanii nama meeqa isaanii dhufanii na bukkee jaajju utuun hin beekin faa dhufanii na bukkee jaajjanii safaramanii isaanii gala yeroo isaan kolfa yeroo ilaalu isaan na bukkee jaajjanii safaramanii deebi'aa jiru bakka aartii adda addaa agarsiisu jechuudha gaafa na argan karaarra deemuu hin danda'u. Keessumaa keessa ijoollee dhiiraatiif hin deemu bakka karaarra nan deemsisanii tokko bakka natti dhufee na qabee na maal taati ganna dhiisena an hojjaa kana tokkoon naa kenni tokkoon si na fudhadhu galee akka inni natti darbutti naan jechaa ture bakka kottu ishee wajjiniin galaa yoo maatiin keeshisi jedhan jireenyaan immoo gara dabarse. Gaarii dhamee karaa irratti waa baay'eetu si mudataa oola akkuma tamma jette sana keessaa wantoota si mudatan sana keessaa kan hedduu si gaddisiisee jira akkasumas kan baay'eetti gammadde jira wantoota si mudatan keessaa jechuudha. Mudannoo keessaa wanti si gaddisiisu jira. Waan si gaddisiisu keessaa jechooti adda addaa yeroo ijoolleen jedhanii teestaa saamuu hin dandeenye fa'aa yeroo isaan jedhanii baay'een gadda maaliif sitti dhaga'ama aartiin taane haasa'u sabooddee al tokko baay'een gadda jechootan taane wanti jedhamu jira haasafuu jira akkatti haasaan hin qabu uummata gidduutti jedhan jedhee faan itti dhiiseen deemaa jechuudha malee waan baay'ee siin jedhama hin jecha namaatiif fituu akka haasaa namaa yaada namaa aartii namni sii kennu ilaalteeti karaarra deemuu hin dandeessu. Garuu maaliif bareedina waaqa sii kenni kanatti gammaddeema fudhattee deemuu qabda jechuudha. Garuu gaafa karaarratti namni tokko waa siin jedhu ati homaan deebistu jechuudha nama sanaaf. Nama sanaaf jalqaba nan deebisan ture amma yeroo isaan gaarinaan jedhanis galatoomaan jedhani yeroo waan gadheenaan jedhanis galatoomaa kenna ganamaatiin waan ganama waaqayyo namaa kenni tokko irra darbanii nama biraadhaaf kennuun hin danda'amu waan ta'eef kennaa ganamaatiin wanti godhan hin jiru hin jira. Gara dudduubaatti deebinee ati yeroo elementarii barattu high schoolii barattu achitti maaltu sitti dhaga'ama ture hojjaan kee akkanuma dheeraa ture yeroo sanas. Barani kutaa 8-7 faa baradhu baay'ee dheertuudha. Qalloodha baay'ee kan ammaa kanarraan baay'een qalladhan ture. Sabooddee ijoollee kana sun duma isaaniirra hin jira. Na aarsa baay'ee maaliif ijoolleen hiriyoota kooti baay'ee gaggabaaboodha maaliif idimeedhaanis xiqqoo na nuyi angiruu keessaa nama idimeen isaa guddaati malee umuriin isaa guddaati malee nama xinnoon fakkaatu. Baay'ee na aarsa maafin ijoollee hiriyoota koo biraa akkas dheeradhee maafin akkas ta'ee itti aaran ture. Garuu bultiidhaan gaafanii gara katamaatti barumsaaf dhufee jedhu. Gaafa kenna haasaa namootii aartii namootiin akka kennan gaafanii ilaalu baay'ee natti tole baay'ee gammadeetanii bakka kana keessa seenee jechuudha. Hojjaa kootti baay'ee gammadee jira. Tole mee kanaan dura dorgommii miidhaginaa irratti hirmaattee beektaa yookaan faashin shoo adda addaa irratti? Faashin shoo adda addaa irratti hirmaattee beeka kanaan dura akka godina keenyaatti na dorgomsiisanii godina Qellem Wallaggaa jechuudha. Dorgomee gimbiirrattis dorgommiin ture gimbiirrattis hin dorgomtu deemtanii nuun jedhanii turanii isa booddee waan hundumaatiin nu fafattananii na dabarsanii godina 4 irratti jechuudha. Akkasitiin dorgomee dhufee biyya kanatti agarsiiseen ture akka godina keenyaatti jechuudha. Lammaffaa immoo bara 2008 ambaasaadara dhala gabbaa irratti nu dorgomsiisanii dhufeen ture. Isarratti lammaffaa baheen ture. Yeroo sana keessa bakka dorgommii sana dorgomnee lammaffaa sadarkaa lammaffaa baheen galee bilbilee si waamnaa irratti hojjettu nuun jedhanii turanii deebisanii bilbilaniis nu waamne egaa maaliif akka nafee nuuf hin galle jechuudha. Mee dorgommii keessa egaa dorgommii adda addaatu jira. Dorgommii keessa waa baay'eetu jira. Sana keessa akkamittiin darbite maaltu si mudate dorgommii sana keessatti? Dorgommii sana keessatti gaariinis jira, gadheenis jira. Gadhee yeroon siin jedhu ijoollee ma wajjin deemtu keessatti hiriyaadha kooti jettee guyyaa 2-3 ta'u walii wajjin kan turtu biratti jechuudha. Wanti sitti hin tolle mudannoo adda addaa jira. Maaliif gaafa gadi baanee ol deebinu yoo gadi baanu aartii adda addaa ijundumtuu narra jira waan baay'ee naan jedhu isa kanaaf jecha jechuudha baay'ee waan si jibbisiisudha. Maaliif ammanillee jechuudha wajjiniin nyaannee wajjiniin dhunna turre
nadhiisanii deemu nyaata yeroo deemuuf kaanii utuu hin argin nagatanii deemu baay'een gaddan ture. Haa ta'u yeroo gaaffii waan nu gaafatamuuf gaaffii kana faa qayyabannadee yeroo waamu isheen nadhiistee deemti iddoo biraa jechuudha. Sabooddee baqqaatuman jedhu waan ganama sii kenname hin darbitu carraa kan argadhee jechuudha. Lammaffaa akkuma isaatti qayyabadhee ofii kootiis lammaffaa darbee bahee jechuudha. Wanti gaariin siin jedhu immoo achi keessatti kanuma dorgomee dhufuun kooyyuu baay'ee anaan natti tola. Waan na gammachiisuudha. Namni tokko kana dhabeeti kan inni taa'u. Maaliif yookiin namni deeggaree achii kaasu nabamaa dhaqii kana dorgomi namni jedhuun iyyuu hin nabamu. Ammoo kan carraa kan argadhee dhufee kana dorgomuu kootiif iyyuu baay'ee natti tola. Amma immoo kana fuulduratti immoo kanarraa hojjechuun barbaada. Maaliif aadaa koo karaa kanaanii ibsuun barbaada jechuudha. Tole, mee akkamittiin dirribeen karaa moodelingii kanatti kan seenti? Gara moodelingii kanatti kan hin seene baay'ee hojjaa koo akkuma ilaaltu kana jechuudha. Mucaan ta'e tokko jira biyya koo jechuudha. Nuti Addis Ababaa kanas hin deddeema. Wayini dirribee beeksisa akkasii yoo bahu maaf hin dorgomtu ilaaltee naan jedhe. Eessatti dorgomamaa jennaan aadaaf turizimii irratti hin dorgomamaa. Hin baasu godina irratti yeroo barbaadan qabu maaf hin dorgomtu naan jedhe. Anoon beeku gaafa beeksisaa bahu natti miin jedheen maaliif karaarraa yeroo namni naan jedhan waan hin dhaga'uu fi maaf hin dorgomtu waan akkasii naan jedhan na gaafatu natti mus. Ishi nan dorgoman jedha malee bahee ofii kootii waan sana gochuu hin dandeenye. Sabooddee mucaan kun maal godha sitti fakkaate? Dhaqee gaafa beeksisaa bahu akkuma carraa ta'e argee kottuu beeksisan siin jedhe bahee jiraati dorgomtee deemtaafi naan jedhe. Eessatti dorgomama? Aadaaf turizimii deemnaa beeksisa baasanii jiru. Isheen gaafa naqee galmaa'ee dorgomuudhaaf ijoollee yoo jiraatan jenni beeksisi waan baheef namni dhufuu hin dandeenye namni na wajjin dorgomu jechuudha. Akka godina kootiitti bakka waan na gaafatanii godina koo irratti na erganii biyya kana. Nama sana baay'een galateeffadha maaliif akkasitti yaade nan baay'ee yaadni gara miidiyaa kanattis haa ta'u dorgommii kanas haa ta'u karaa mucaa sanaan dhufe siin jechuuf nama natti mee sabooddee gaafa namni natti immoo ani immoo kaka'umsan godhadhe yaaduun jalqabee maaliif kennaa koo kanaan aadaa koo hin agarsiisu waan jedhamu tokko yaaduu jalqabee siin jechuu barbaade. Tole, mee ammoo maalirra jirtu? Amma barumsarra jira. Kutaa 12ffaan barachaa jira. Godina koota kan maasila kaastee dorgomee dhufeen ture siin jedhee barumsuma isaatti fufeesumaan ji'a jaaf barumsa isaa baradhee sartifikeetii isaa fudhadhee ofirkaan qaba aadaa agarsiisa irratti jechuudha. Amma immoo yoo al tokko gaafa agarsiisi jirus wayyaa aadaa ta'uu agarsiisuun hundumtuu gaafa jijjiiru ijoolleen waliin dadawwallee deemnee hin dorgomnaa jechuudha. Maatiin kee siin gama kanaan si deeggaru yeroon akkasiin jedhu yeroo baay'ee shamarraniin gara ispoortiitti yookaan moodelingiitti wantoota akkasii maatiin shamarraniin gara sanatti erguu hin fedhanii siin si gargaaru maatiin kee si cina jiru gama kanaan si jajjabeessu. Gama kanaan maatii koo baay'een galateeffadha. Maaliif maatii gaxarii keessatti guddatanii nus maatii gaxarii keessatti nu guddisan miti maatiin koo. Maaliif yoo jettee namooti jechooti namooti kennanii fi jecha gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Giruu carraaseeti. Fedhasee waan ta'eef itti hojjettu. Dura goruu hin dandeenyu nuyi. Sammuu see eeguu fi qabnadhanii gara kanatti na ergan malee deemuu hin qabdu hin ta'u wanti kun jedhanii maatiin koo nan dhorkine jechuudha. Kanaaf baay'ee natti tolu maatiin koo baay'een galateeffadha. Kabiraan anaaf yoo ergansi ergee gaaffii guddaa naateera. Uffata akka feetetti akkasumas kopheellee akka feetetti ni argatta? Eessa jiratteeti? Maaliif baay'een rakkadha caammaan argadhu? Keessumaa caammaa irratti jechuudha baay'een rakkadha. Quxurii 42 uffadha. Gaafa hojiidhaaf illee gaafa bahu yeroo baay'ee miila duwwaan ba'a.
agarsiisa irratti yeroon bahu miila koo duwwaan ba'an ture maaliif caammaa hiilii ol kaadhaan dhiyaatama waan ta'eef ani immoo caammaa argachuu hin danda'u yoon argadhe iyyuu 40 darbeen jiru ani immoo 42 natti ta'a baay'ee caammaadhaa fi amman birrii baadheetanii waan inni ittiin bitee uffadhu dhabeefaan hamman deemutti hin gaasiin jechuu barbaade isa booddana keessa wanti gootu gaafa dhabdu maalitti hin deebi'a caammaa warra dhiiraa uffachuutti hin ka'e wanti qoran hin jirre caammaa warra dhiiraatti hin deebi'e kan isaaniin uffadhaa yeroo baay'ee uffata akka fedhii kootitti yoon naqee hodhisiisee surree faa hodhisiifadhee qamisiyyoon hodhisiisee uffadhe malee jechuudha. Uffata suuqii deemeetanii surree bitadhee uffadhaa uffata bitadhee keedha jechuun hin jiru. Maaliif innaqaa iddoo baay'ee gabaabbataa surree natti gabaabbataa boodiin illee mataa waan uffatan hundumti isaa baay'ee natti gaggabaabbata uffata argachuu hin danda'u baay'ee rakkadha karaa kanaanii jechuudha. Tole mee gaafa uffata kana yookaan kophees bitachuuf gara suuqii deemtu namni suuqii sana keessa jiru maal siin jedhu gaafa deemtu? Gaafa suuqii deemu caammaa akkasiinaa kenna 41 gaafa jedhuun 40 iyyuu hin qabnu 42 eessaasiif hin naan jedhu 41 immoo arganii yoo naa kennanii jechuudha. Ay 41 keedheen ilaala natti hin ta'u dhiisee hin deemaa jechuudha. Sabooddee bakka suuqii ma keessaa gaafa naqullee akka hin jiru uffata barbaade moo caammaadha hin jiru caammaan kenaan jedhanii karaa matti na deebisutuun ol hin galinee jechuudha. Uffataafis akkuma kana gaafa surree kisiin barbaacha dhufe yoo jedhe surreen hin jiru hin qabnu amma wanti gala hin jiru wanti siif ta'u naan jedhu. Bakka naa fidaa kaammoo jedheen birrii faa ergeetam yeroon biyya jiru jechuudha. Birrii ol ergadheetanii naa barbaadanii yoo simmoo akka tasaa argame jedheen birricha ol ergadha. Giruu argachuu hin dandeenye namni naan jedhanii birrii isaa naa fidanii dhufu baay'ee rakkadhan ture jechuudha caammaa irratti uffata irratti jechuudha. Tole kabiraan immoo mee gaafa mana rifeensaa deemtu mataa kee hojjetachuuf jalqaba kaaksii kan jedhamu jiru ijoollee shamarranii kan keessa galanii rifeensa isaanii qorsatanii gaafa achi keessa seentu mana rifeensaatti maal siin jedhu warri mana rifeensaas ofii keessa akkamittiin teessame? Mana rifeensaa kaaksii gaafa galuuf jedhu jechuudha. Kottaa ol naa butaa maaliif wanti ol butamu jiramni ol naa butaa malee ani kokkistiin galu qoy naan jedhanii ganaa dhufanii ol naa butu baay'eetu gammadaniitu sammuu isaanii firiitti ta'u mana sana keessaa ba'a maaliif takka amma kana namni ol kaasee keessa taa'ee hin beeku naan jedhu isa booddee keessa galee gaafa booddee jechuudha. Baay'ee na rakkisa utuma ol siqee jiru iyyuu mataa koo baay'ee na qaba jechuudha. Ituma jedhu guyyaa tokko hojjetadhee kaaksii galeen bahee isa booddeedhaan tokko dhuftee galtee turte. Galtee maanni natti oo'aan jiru jettee warra kaaksiitiin gaafa laalan isa anaa bananiin malees kan seemni isa booddee baay'ee an hojjetachaa jira taa'ee ganaa na hojjetamaa jira. Isa booddee baay'ee kolfanii ijoolleen na wajjin jiranillee baay'ee sammuu isaaniitti firii godhatanii jechuudha sa'aatii sanatti. Kabajamoo daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan FIBtiin qophii Elelleeti. Turtiin shamarree dirribee waliin taasisaa jiru akkuma itti fufeetti jira nu faana tura. Tole dirribee gama biraatiin namootni yeroo baay'ee ijoollee shamarranii dhadheertuudhaan otoo ispoortii hojjettee yookaan fakkeenyaaf baaskeetboolii fa'aa wantoota akkasiitu taphattee maal jedhu mee siin namni akkas jedhe jira atoo waan yaaddee qabdaa gama kanaa? Namoota baay'een natti himuu na gaafatus ispoortii hojjettee beektaa waan ispoortii keessatti waan baay'eetu jira. Hunduma isaanii gaafatu giruu irratti hojjettee hin beeku. Na yaada irratti hojjechuusaa irratti hojjettee hin argamne siin jechuu barbaadeen malee ispoortiin hojjettee hin qabu ammaatti. Tole mee amma ijoolleen shamarranii qaama isaanii eeggachuudhaaf kan jiimii wanta jedhamu jira ispoortii adda addaa hojjetu akkasumas nyaataan illee kan of eeggatan jiru mee ati isaan kana ni goota?
Ani amma irratti godheen beeku maaliifi nyaatas of eeggatu nyaata tokkoon ijoolleen tokko qursii yookiin iraatii dhiisuu jedhanii haasa'u. Angiroo waan akkasii godheen beeku kennaa maganamaa waan ta'eedhaaf waan irraa of eeggadhu hin qabu. Ispoortii mana jiimii fa'aa galees hin beeku. Waan akkasii fayyadameen beeku yeroo baay'eedhaaf jechuudha. Ijoollee baay'een hin fayyadamu. Angiroo waan akkasii fayyadameen beeku. Kennaa maganamaatiin hin jira siin jechuu barbaadeen malee waan hin fayyadamee qalladhee adeemaa jiru hin qabu. Ganamuma sanaa kennamee deemaa jira siin jechuudha. Tole Leensa Xilahuun hin beektaa naannoo Dambidolloo mucaa moodelistii turte. Eeyyee Leensa yoon arguu baadhee seenaa see beeka. Maaliifi mucaa biyya kootiitii yoon gaxariitti dhaladheeyyuu gaafan katamaa galumoo mucaa Dambidollootii naan jedhanii natti himu. Leensaan baay'ee dheertuudha naan jedhu yoo bareedina na caalte giruun beeku malee isheen illee akkuma kee dheertuudha. Kanumaaf si gaafadha. Baay'ee dheertuudha naan jedhanii gaaffinaa kennu isee akkasittiin dorgomte biyya kanaa baate kanaaf waan akkasii dorgomi isee wajjin fa'aa wal quunnami naan jedhu yeroo baay'ee namooti jechuudha. Giruu argachuu hin dandeenye isee wal arguu hin dandeenye biyya kana dhufteetti ta'een beeku amma biyya bakkee jirti naan jechaa turanii. Kanaaf beeka mucaa baay'ee namooti maqaa seenatti dhadha'u tokko seetiyyuu fakkeenya naa ta'e maaliif yeroo isaan maqaa seenatti dhahanii an akkasii ta'uun qaba waan jedhamu tokkoon sammuu keessaa qaba jechuudha. Kanaaf baay'een beeka mucattii yoon malkiidhaan beeku baadhee seenaa see beeka. Tole Dirribee gaaffiin kan biraa immoo konkolaataa gaafa fayyadamtu keessumattuu konkolaataa uummataa gaafa fayyadamtu konkolaachisaas haa ta'u namootni konkolaataa sana keessa jiranis akkasumas gargaaraan konkolaachisaas haa ta'u wanti achi keessatti si mudatee jira teessuma isaarra taa'urraan wantootuma kana wal qabatan irratti wanti si mudatee jira. Wanti jedhan baay'eedha makiina konkolaataa irratti jechuudha. Maaliif seenuun naqaa anumti mataan kan kooyyuu jechuudha. Tuusaan naan hin jedhini makiinaa baasii as keessatti gaafa lixuuf ka'u nan ilaalladha. Gaafa ilaalladhu baay'ee gaddi gabaabaa ta'inaan hin lixu maaliif bootaan hin jiru ta'inaan ijaachee deemuu hin danda'u. Mataa oksittiin baay'ee waan ganna qabuuf jechuudha. Isa booddee yoo bootaan jiraateeyyuu bootaamti jiraateeyyuu wayi gabbiinaa wayi immoo bukkeema makiinaa gaafa ol lixu bakki jira. Yoo waan akkasii ta'e malee gidduu galee taa'uu hin danda'u maaliif akkasittiin iyyuu taa'umsa kootu na ilaalaa jirta makiinaa keessatti immoo akkamitti akkan taa'u baay'ee na rakkisa. Kanaafuu ati iyyuu ilaallattee malee ilaalladhu malee seenu yeroo baay'ee na rakkisee taaksiin na rakkisu mataa kan isaa dhiibbadhi bukkeema goree taa'uudhaaf iyyuu akkas asichi naasi qaadee darbii taa'ee naan jedhu yeroo tokko darbeen taa'u naan ta'u yeroo jedhuuni jedhanii na jalaa siqu namooti baay'een malee baay'ee na rakkisa taaksii irratti jechuudha. Tole mee gara dhuunfaa keetiitti immoo hiriyaa qabdaa yookaan jaalallee qabdaati? Shamarreen tokko jaalallee hin dhabdus qabaachuus hin dandeessi qabaachuu dhabuus hin dandeessi. Yeroon siin jedhu qaba maaliif jaalallee akka ijoollee durbaa tokkotti namni tokkoof tokko waanuma jiruudha akka yaadutti jechuudha. Baay'ee dheeraadha innis. Namooti baay'ee dheeraadha. Akkamittiin wal arganne ni fati waliin jenne baay'ee walitti kolfinee walii wajjin taphanna. Hojjaan keenya kun ganama waliif eebbisee waaqayyo nu kenninaan jedha walii wajjin taphannaa yeroo baay'ee waliin dabarsinu baay'ee baqa karaarallee yeroo waliin deemnu baay'ee waan namatti toludha. Mee inni jaalalleen kee yookaan hiriyaan kee kuni hojjaan isaa meeqa kan isaa immoo? Hiriyaan koo meetiriin isaa akkuma koonnis meetirii 2 baay'ee kan sitti toludha jechuudha. Maaliif akkasittiin namni meetirii hojjaa waliitiin an baay'een barbaadaa ture nama hojjaa kootti walitti dhufu naan jedhee baay'ee waliin galdida. Anis tuun barbaadu walitti baanee wal dhabuu hin qabnu inni walii wajjin hafnee jirra amma ammaatti waliin jira gara fuulduraatti waan ta'uugaa hin beennu baay'ee si ajaa'iba baqa hojjaa keenya gaafa wookii wal furannee karaarra deemnu as taayitii obbolaadha moo obbolaamni
goddanyaa kooti riyaa kooti jedhaan ijoollee yeroo sana gaafatanii baay'ee kan namatti toluudha siin jechuu barbaadeeni gaafa karaarra deemnu maaliif an hojjaa koo akkuma ilaalaa jirtu warra kan ganaachi gadee harkarra keettee deemuu koorraas isa naqxee kan argadhee bakka isaa hojii lachuun keenya yoo walirra keenya deemuu dandeenya jechuudha. Innis baay'ee achii gadi kanaan dura harkarra keettee deemuuf baay'ee cannaqamaa ture. Amma kan waliif ta'u walitti dhufeera jechuun barbaadeen. Tole innis naannoo Dambidollootii mucaa naannoo sanaadha. Naayi mucaa shawaa kanaati. Mucaa asiiti asumatti wal barree wal wajjin jirra malee. Kun mudannoo hedduu nama dhibudha. Atis dheertuu innis dheeraa kan baay'ee ulfaata. Sana malee mee kanaan dura jireenya kee keessatti namootni hojjaa siin gitne jaalalaaf kan si gaafatan hin jirani? Baay'ee jiru. Maaliif baay'ee hojjaan mucaa baay'ee hojjaan isaa gabaabaa tokko na gaafateena. Baay'ee naare maaliif akkamittiin achii gadi Asaan kanatti maal yaaddeeti kan gaaffii kana na gaafatte waan jedhamu faan dhiyeessee fi isa booddee akkamiin si gaafadhu nama akka ammatti taatee jirtutti si gaafachuun qaba faanaan jedhe. Ani immoo sitti haasa'uu hin danda'u maal nama akkasitti naasaadhe baay'een itti jeeqabe baay'ee naare jechoota hedduun jedheeni innis baay'ee natti gaddee bakka wallollee walitti mufannee hafnee jechuu barbaadeen baay'ee gabaabaadha akkamittiin natti haasa'amu mucaan maal yaadeeti waan jedhamu tokko umurii isaatu hin ta'in hojjaa isaatiif jecha baay'ee itti mufadhee jechuu barbaadeen. Tole malee ati utuu mucaa kanan arganneeti amma sakaadhi maakii kanan arganne ta'eeti nama hojjaa isaadhaan si caalu malee jechuun walitti dhufeenyaan godhatu turte nama hojjaa siin gadi duukaa. Jechuun egaa yoomiyyuu jechuudha shamarranii nama isheedhaa olii barbaaddi. Atis beektaa akkuma ati beektu jechuudha nama naa olii nan argadha waan jedhamu yaadaan ture. Ammammaatti egaa nagaa kan naga gaafatanis mucaasa sanaan alatti xinnoo gateettii mafaa bira naga ga'u wayya bakka hunumaan jedhu jedha gaafa ilaalumu amma achii gadiin kanatti haasaa deema waan jedhamu faa keessan galaa jechuudha. Giruu yeroo hundaa yaadu dhabameen dhumarratti mircaan kee jechuudha isee gateettii biratti si hafu sanatti haftaa jechuudha waan gootu qabdu. Akkasii jechuun barbaadeen dhumarratti gaafa dhumarra geessu egaa tuun jaallatiin suma gateettii biratti si hafutti haftaa. Tole shamarran yeroo baay'ee kan hojjaa dheeraa bareedaa akkuma kan kee kana yoo amma kan kee ga'uu baatillee xiqqoo ishee kan ati isaaniin caaltu jiru shamarran baay'ee garuu kan hojjaa isaaniitti hin fayyadamne ni jiru mee isaanii maal jettaati? Shamarran hojjaa isaaniitti hin fayyadamne baay'ee argee beekas maaliif yeroo waan akkasii tu dorgomtanii maaf waan akkasitti hin fayyadamtan naan jedha si maal si godhe waan jedhamu faan jira. Ana waannaa godhin argitu hojjaa keessan kanaan itti fayyadamaa ittiin boonaa maaliif kennaa ganama sinii kenname kanaani baay'ee ittiin boonuu qabdu of tuffachuun qabdanii iddoo gadiitti of hin ilaalinaa shamarraniin ta'e jettanii iddoo gadiitti of hin ilaalinaa anis akkuma keessaniin ture namoota na kakaaseen anis akka koo ta'a jedheen isin gorsuu barbaadaan jedhan shamarran akka kootiitiin jechuudha. Duraanii ijoollee warri gabaaboonis iddoo qabaachuu danda'u isaanis yeroo isaanii jedhanii waan baay'ee haasaan isaasinis isiniifis iddoon jiraachuu danda'a akka makoo kanatti of ilaalaa of fudhadhaa malee. Of tuffatinaa of tuffachuun isinirra jiraatu kennaa keessanitti gammaduu qabdu jedheen itti haasa'aa jechuudha. Tole kabiraan hiriyoota shamarranii qabaachuu dandeessaa qabdas jedheen yaada. Mee hiriyoota kee sun akka kee dhedheeroodha yoo amma kee ga'uu baatanillee dhedheeroodha moo hiriyootni kee gaggabaaboodha baay'inaan? Hiriyooti koo baay'ee dheeroon egaa baay'ee dheertuu waan hin ta'eef isaan keessaa jechuudha gaggabaaboodha baay'ee. Akka kootti gabaaboodha namatti dheeroo fakkaachuu danda'u jechuudha. Baay'ee kan si ajaa'ibu yeroon kutaa 6 barachaa ture mucaa wajjiniin goddanyaa godhadhee wajjin ture jechuudha. Waggaa hammam kutaa 10 waliin xumurrutti goddanyaa koo turte.
maalifi baay'een jaallatti baay'een jaalladha waan baay'ee walii wajjin haasofna waan baay'ee walii wajjin dabarsine isee baay'een jaalladha yoo waan barbaadan ijoolleen jedhan anarra darbiteetu haasofti malee narratti hin dhiistu iseen kan si garramu keessaa jechuudha. Yoo hojjaa kana maal si jaallatte maalitti jaallatte yeroo dhan isin hin gashu nan jaalladhe gooddanyaa kooti. Maalifi ittiin gammada ittiin hin boonaan iseedhaan isin hin beektan. Utuu beektanii ittiin boontu turtanii. Hangiruu hojjaa seesa ta'u maalisa ta'u baay'een ittiin boona amalasa ta'u maalisa ta'u baay'een jaalladha. Waan baay'ee walii wajjin seenaa baay'ee walii wajjin dabarsine gooddanyummaa koo keessatti baay'ee haadhas walii taane obbolaas walii taane walii wajjin dabarsine. Kana baay'een jaalladha gooddanyaa koo kana. Iseenis baay'ee na jaallatti baay'ee walii wajjin dabarsine. Iseen hamma har'aatti illee jechuudha walii wajjin jirra gooddanyummaa keenyaa siinjedha. Baay'ee gabaabduudha garuu gabaabduun ta'e itti na tuffatne sibiraan gabaabduudha itti of hin tuffanne ani immoo baay'een sibiraa dheeradhe dheetuu hin tuffatini walii wajjin seenaa dabarsine walii wajjin as geenye jechuudha. Miidhagina akkamittiin ilaalta Dirribiiti? Miidhaginni waa lama jira. Miidhaginni waa lama jira. Miidhaginni keessaa gaafa miidhagina keessaa kan jedhamu jechuudha amala. Amalli waa baay'ee qaba. Shamarran tokko iddoo tokko ga'uudhaaf yoo amala qabaatteedha. Amalli immoo waan hundumaatiif barbaachisaadha. Amala gaarii qabaachuun waan hundumaatti barbaachisaadha jechuudha. Amala gadhee qabaattee naani akkuma sanatti namni si ilaala. Akkuma amalatiin qabdu sana wajjiniin si ilaala malee namni iddoo gaariitti si fudhatu hin jiru. Kanaaf amala jechuun amalli keessaa kana. Amala bakkee miidhagina bakkee gaafa siin jedhu immoo miidhaginni bakkee hojjaasa ta'u malkiisa ta'u miidhaginni waan gaariidha maaliif miidhaginatti ittiin boona kennaa ganamaatti boonuu ittiin gammada baay'ee bareedina jechuun bakka hojjaan keellee bareedina malkii kee keessaa hundi kennaan ganama sii kenname bareedina jechuudha. Mee dhumarratti yeroo baay'ee bakka adda addaatti shamarranis ta'an namootni biraan waan gabaabbataniif yookaan waan dheerataniif kan gammadan jiru kan gaddan jiru maaliif hiriyyaa tokko keessaa akkas dheeradhee maaliif hin gabaabbadhee kan jedhan jiru. Mee walumaa galatti shamarraniif waan itti dhaamtu waan karaa hojjaas ta'u waan hundumaadhaan shamarraniif maal dhaamtameeti? Shamarraniif dhaamsi naamu maaliif gaafa dudduubatti of deebi'anii gaafa yaadanii baay'ee gad of qabu shamarranii jechuudha. Anumarraa ka'ee baay'ee gad of qabna. Giruu gad of qabuu dhiifne hojjaa keenya gabaabinaanis dheerina keenyaanis itti gammanne itti boonne seenaa keenya keessatti isa booddee dur maatiin keenya itti qabamaa itti sodaachaa turan dhiisne nummoo haala addaatiin of baafnee iftoominaan jechuudha mul'isuu qabna. Kanaaf sodaan isinitti naga'aminiin jedhaanii shamarranii fi dhaamsiin qabu kanuma. Tole mee Dirribiiti gara fuulduraatti maal yaadda? Gaafan siin jedhu gama faashin shoodhaan gama moodelingiidhaan akkasumas fiilmii adda addaa sirba adda addaa irratti akka kaasti si godhaniif hin feetaa maal hojjechuu barbaadamee gara fuulduraatti? Egaa gara fuulduraatti faashin shoo irrattis faashin shoo gaafa agarsiistu waan baay'ee keessaan agarsiifama. Maaliif faashin shoo gaafa agarsiistu aadaa kee dudduubatti hafee aadaa uffannaa dhokatee jirullee jechuudha baastee akka mul'istu si godha. Kana fa'aarratti faashin shoo irrattis hojjechuun barbaada. Namni waan akkasii irratti hojjechuu barbaadu yoo jiraate akka dhaamsa naan ga'u nan barbaada. Fiilmis hojjechuun barbaada. Maaliif fiilmiinis wanti keessaan darbu waa'ee Oromoo waan baay'ee jira. Kanaaf fiilmis hojjechuun barbaada. Waan fiilmii irratti hawwii kooti fiilmii hojjechuunis jechuudha. Fiilmis hojjechuun barbaada. Sirba irratti immoo sirbeen beeku aartiidhaan yeroo ijoolleen agarsiisan deemsaanii maaliin isarratti wanti dhaamsi baay'ee daddarba. Karaa akkasiis yoo namni barbaadu jiraate waliin hojjennaa jechuun barbaada.
Egaan daawwattoota keenyaa turtiin shamarree dirribee waliin taasisnee kana fakkaata turre. Fiilmii keessatti taatoodhaan kan isheen irratti hirmaatte isin affeerree hangamanumaan nagaa isinitti dhaammadha. Qophii kana qopheessuun kan isin waliin ture ana Ayyaantu Tulluuti. Torban qophii biraadhaan walitti deebinaa torban gaarii.